Sooriyaan waggoottan 60 booda yeroo jalqabaatiif yaa'ii UN irratti hirmaachuuf pirezidaantiin Siiriyaa Ahmed Al-Sharaa yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 80ffaa boruu Niiwuorkitti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf gara Ameerikaa imaluun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Tarkaanfiin kun erga waggoottan 16 booda yeroo jalqabaaf pirezidaantiin Siiriyaa yaa'ii waliigala irratti haasawa taasisan ta'e seenaan galmaa'e. Hoogganaan haaraan Siiriyaa baatii Diseembara 2024 aangoorraa kaafamuu Bashar al-Assad hordofuun aangoo kan qabatan pirezidaant Ahmed Al-Sharaa jila dippiloomaasii sadarkaa olaanaa isaanii waliin gara Ameerikaa imaluu Siiriyaa TV'n gabaaseera. Al-Sharaan yaa'ii kanarratti argamuun imala yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hooggantoota Siiriyaan ala waggoota 60 itti fufeetti xumura tolcha. Hoogganaan biyya Siiriyaa inni dhumaa yaa'ii UN irratti hirmaate bara 1967 yoo ta'u, waggoota 12 darbaniif ammoo shira alaa fi waldhabdee keessoo isheetiin Damaasqoon dippiloomaasiin ishee idila addunyaa gufatee tureera. Al-Sharaan yaa'ichaan cinatti hooggantoota biyyoota garaagaraa waliin marii ni taasisu jedhamees eegama. Baatiiwwan dura pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wayita baha giddu galeessaatti daawwii taasisanitti pirezidaantii Sooriyaa Ahmed Al-Sharaa waliin Saawudii Arabiyaa Riyaaditti wal arguu fi qoqqophii Ameerikaan Sooriyaa irra keessee turte kaasuuf murteessuun kan yaadatamudha. Ameerikaan qoqqophii kana Sooriyaa irraa guutumaan guututti kaasuuf haal duree dhiheessite keessaa ammoo Sooriyaan waliigaltee Ibraahimiyyaa mallatteessuu fi hariiroo Israa'el waliin qabdu idileessuufaadha. Maddi ministeera dhimma alaa Siiriyaa jalqaba torban kanaa Ejensi France Pressitti akka himetti ministeerri dhimma alaa Asaad Al-Shaibanii dursanii Waashingtanitti argamuun Israa'el waliin ni mari'atu jedha. Maddi kun akka jedhetti marii Israa'el waliin taasifamaa tureen fooyya'insi kan jiru ta'uu eeruun dhuma bara kanaa dura Israa'el waliin waliigaltee wal duraa duubaan ni jiraatu jedheera. Waliigalteewwan kunneen addatti waliigaltee nageenyaa fi waraanaa ta'a jedhamee eegama. Ahmed Al-Sharaa torbaan darbee televezyiinii mootummaatti akka himanitti Siiriyaan erga mootummaan Asaad kuffifamee booda naannoo qabiyyee Sooriyaa qabatte gadi dhiistee akka baatu irratti Israa'el waliin mari'achaa jirti jedhani. Imalli pirezidaantichi UN itti taasisu kun kan ta'e yeroo abbaan taayitaa ce'umsa haaraan Siiriyaa deeggarsa naannoo fi idila addunyaa argachaa jiruttidha. Al-Sharaa kanaan dura pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Saawudii Arabiyaatti pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon waliin Paaris keessatti wal arganii hariiroo biyya isaanii biyyoota kaan faana qabdu suphuuf marii eegalanis itti fufsiisaniiru. Daawwannaan ministeerri haajaa alaa isaanii dursanii Waashingtanitti taasisan hariiroo Siiriyaa fi Ameerikaa waggoota 10 addaan cite booda tarkaanfii seenaa fi qabxii jijjiirama jedhamaa jira. Dhaabbanni oduu mootummaa Siiriyaa Sanaayii ministeera dhimma alaa wabeeffachuun akka jedhetti daawwannaan kun Siiriyaan imala hariiroo uumuuf taasistu keessatti fuula haaraa banuuf carraaqqii taasiftuu Ameerikaa waliin kallattiin marii gochuuf banaa ta'uu ishee kan calaqqisiisu akka ta'e ibseera. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 80ffaan Seepteembara 22 hanga 30 2025 gidduutti Ameerikaa Niiwuyoorkiitti ni gaggeeffama.